oduu keenya jalqabaatiin dhimma burtukaan kanan isiniif gabaasu ta'a. Shirri guddaan xaxamee diraamaan akka taatootti burtukaanin hirmaachise saaxilame. Burtukaanis qophii EBS irratti darbe diraamaadha malee dhugaa miti jechuudhaan dubbatte. Abbaan manaa burtukaanii fi obboloonni ishee gad ba'uun qophiin EBS guutummaa isaa soba ta'uu himaniiru. Guyyaarraa ammoo ministeerri barnootaa dhimma burtukaan irratti ibsa baaseeru qaba. Ragaa barnoota ishee guutuullee ifa godheera. Dhimma kana bal'isee kanan isiniif gabaasu ta'a. Oduu keenya kan biraatiin immoo Raajii Iyyuu Cufaa tibbana konfiraansii magaalaa Hawaasaatti qophaa'e irratti poolisootaan ajjabamee maarshii baandiidhaan simatame. Kan hordofuudhaan manni maree amantoota wangeelaa ibsa baaseen eeyyama waldaa Kiraast Aarmii dhorkuusaa beeksise. Kanarraas bal'isee kanan isiniif gabaasu ta'a. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu chaanaalii kanarratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa fi alaa guyyaa guyyaadhaan argattu isinirraa kan eegamu chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu viidiyoo keenya immoo laayik gochuu qofadha. Itti aansuudhaan gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin shirri guddaan xaxamee diraamaan akka taatootti burtukaaniin hirmaachise saaxilame. Burtukaanis qophiin EBS irratti darbe diraamaadha malee dhugaa miti jette. Abbaan manaa burtukaanii fi obboloonni ishee gad ba'uun qophiin EBS guutummaan isaa soba ta'uu himanii. Diraamaan qaamolee jibba Oromootiin guutamaniin barraa'e burtukaaniin akka taatootti yookiin aaktariitti itti fayyadame. Burtukaan utuu abbaa manaa qabdu akka waan abbaa manaa hin qabne, utuu daa'ima abbaa manaa isheef deessee jirtu akka waan dirqiin gudeedamtee deesse. Burtukaan yuunivarsiitii Hawaasaatti baratte akka waan Dambidollootti baratte. Utuu haadhaaf abbaa qabdu akka waan haadhaaf abbaa hin qabne. Utuu mana abbaa manaa fi daa'ima ishee waliin kireeffattee jiraattu akka waan rakkatee karaarra jiraattu fakkeessuun diraamaan shiraan EBS irratti qophaa'e oolee utuu hin buliin ETV irratti saaxilame. Abbaan manaa burtukaan inni dhugaan nama baankii hojjetu, jireenya mataa isaa jiraatu, of dandees nama maatii isaa jiraachisu ta'uusaa himuudhaan taatee uumame kanatti baay'ee gadduusaa hime. Abbaan manaa burtukaan akka isheen shira kana hojjetaa jirtu waan beeku hin qabu. Akkuma nama kaanii yeroo isheen nan gudeedame jettee boosu iskiriinii irratti argee waan argees amanuu hin dandeenye. Haadha manaasaa durbummaa isheetiin fuudhee mucaa irraa dhalche gudeedameen da'e jechuun miidiyaatti dubbatti. Kanaanis naasuu keessa ture. Ija isaa amanuu dadhabe. ETV irratti bahuudhaan taatee sanatti baay'ee gadduusaa ibsee qophiin EBS soba ta'uusaas beeksise. Guyyaarraa ammoo ministeerri barnootaas waa'ee burtukaan irratti ibsa baasee jira. Ragaa barnoota ishees ifoomse. Ministeerri barnootaa Burtukaan Tamasgeen bara 2012 barattuu kutaa 12ffaa akka turte ibse. Qormaanni biyyoolessaa gurraandhala 29 haga bitootessa 2 bara 2013tti sababa weerara koronaatiin akka kennamu taasifamuu yaaddachiise. Kanuma waliin barattuun kun naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Mooxaa jedhamutti qormaata fudhachuun qabxee 392 galmeessite. Bara barnootaa 2013 yuunivarsiitii Harammayaatti ramadamtee jechuudhaan. Haa ta'u malee yuunivarsiitii itti ramadamte akka hin deemnee fi hin galmoofne ministeerri barnootaa ibse. Magaalaa Hawaasaa deemtee sagantaa eksteeshiniitiin galmaa'uun sagantaa digirii jalqabaa yuunivarsiitii Hawaasaa kutaa barnoota akkaawuntiingii fi faayinaansii hordofaa akka turtes ibse. Barnoota ishee osoo hin xumuriin addaan kutuu ragaan yuunivarsiitii Hawaasaa irraa argamu akka mul'isus ibseera. Faallaa kanaatiin sagantaa televezyiinii EBS irratti tamsa'e keessatti osoo gara yuunivarsiitii Harammayaa deemaa jirtuuti barattuu biraa ootoobisiidhaan gara yuunivarsiitii Dambidollootti imalaa turte waliin wal arguun imala ishee gara yuunivarsiitii Harammayaa haqxee gara Dambidolloo imalte. Yuunivarsiitii Dambidollootti barachuuf galmoofte kan jedhu dogongora jechuun ministeerri barnootaa beeksise. Hojiiwwan akka kanaas akka hin jirre ibseera. Oduu keenya kan biraatiin waldaan Kiraast Aarmii dambii ittiin bulmaata manni maree amantoota wangeelaa tume irra darbitee waan jirtuuf eeyyamni waldichaa haga qaamni dhimmi kun ilaallatu mari'atee murtoo dabarsutti dhorkameera jechuun manni marichaa beeksise. Kanaafuu eeyyamni waldaa kanaa dhorkamuu isaa beekuun qaamonni mootummaa murtoo keenya kana hojiirra akka oolchitan jechuun manni maree amantoota wangeelaa Itoophiyaa xalayaa dhorkaa baaseera. Tibbana namni Raajii Iyyuu Cufaa jedhamu konfiraansii magaalaa Hawaasaatti qophaa'e irratti poolisootaan ajjabame. Maarshaal baandiidhaan simannaan isaaf taasifame. Manni maree amantoota wangeelaa Itoophiyaa immoo gochi kun sirrii miti jechuun Raajii Iyyuu Cufaa irratti ibsa baasanii turanii. Manni maree amantoota wangeelaa ibsa kenneen
maqaa konfiraansiitiin poolisoonni tajaajilaa tokko ajjabuun akka barsiisa amantaa keenyaatti sirrii miti jechuun poolisoonnis gocha akka kanaarraa akka of qusachuu qaban hubachiise. Tajaajiltoota bifa kanaan ajjabaman irrattis kana booda tarkaanfii akka fudhatu beeksise. Raajii Iyyuu Cufaas mana marichaaf deebii kenneen jeettiin iyyuu utuu jiraate nan fayyadama jechuun ammas akka itti fufu beeksise. Nama waaqayyoo simachuuf immoo baandii maarshaalii qofaan simachuu osoo hin taane kalaandarii iyyuu cufuu ni danda'a naannoon ani deemus jedhe. Erga Raajii Iyyuu Cufaa deebii akka kanaa mana marichaaf deebiseen booda manni marichaas waldaan Kiraast Aarmii dambii ittiin bulmaata manni maree amantoota wangeelaa tume irra darbitee waan jirtuuf eeyyamni waldichaa haga qaamni dhimmi kun ilaallatu mari'atee murtoo dabarsutti dhorkameera jechuun beeksise. Kanaaf eeyyamni waldaa kanaa dhorkamuusaa beekuun qaamonni mootummaa murtoo keenya kana hojiirra akka oolchitan jechuun manni maree amantoota wangeela Itoophiyaa xalayaa dhorkaa baaseera. Egaa daawwattoota keenya burqaa oduurraa oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraatiin walitti deebina. Isinirraa kan eegamu viidiyoo keenya laayik gochuu, chaanaalii keenya immoo sabskiraayib gochuudha. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Waan waliin turtaniif galatooma. Nagaan tura.